Borsa kayo. Hayyee daawwattoota keenya asii dirree xiyyaara jirra. Dirree xiyyaara buufata xiyyaara Minneapolis Poolii egaa Dr. Abiy Ahmedii fi obbo Lammaa Magarsaa dabalatee jilli isaanii dhufuudhaaf jecha yeroo ammaa kana hawaasni Oromoo fi kanneen Itoophiyaadhaa simachuudhaaf gamasitti malaa jiru. Amma konkolaataa keessaan gara dirree xiyyaaraatti deemuudhaaf jiran Minisootaan seenaa boonsaa galmeessuudhaan jirti. Egaa waldaaleen hawaasa Oromoo abbootii amantaa akkasumas hayyoonnii fi beektonni garaagaraa baay'inaan deemaa jiru. Egaa simannaa Dr. Abiy Ahmed obbo Lammaa Magarsaa fi jila isaanii jechuudha. Egaa ammaan kana namoonni konkolaataa seenaa jiranii gara dirree xiyyaaraa seenuudhaaf. Sheef Durree mee akkamitti ilaaltu har'a simannaa Dr. Abiy fi obbo Lammaa Magarsaa dabalatee jila isaanii? Hedduu akka gaariitti ilaalu jirra. Hedduu gammannee kunoo alamni argitan kun cufti bahee simannaa isaaniitiif as jira. Baga nagaan dhuftan jechuuf as jirra. Waan hedduu gammachuu bareedu nu dhagama. Tole egaa hedduu galatooma simannaa gaarii isiniif haa ta'u. Amiin walumaanuu. Egaa daawwattoota keenya ammas kanuma ilaalchisuun luba Malkaamu mee akkamitti simachuudhaaf jirtanii hoogganoota Itoophiyaa dhufaa jiran kana? Guyyaan irraa guyyaa gammachuuti. Akka gaariitti gammanneerra, sabni keenyas gammadeera, sabni guutummaan simachuudhaaf qophaa'aa jira. Yeroo baay'ee eegaa turre, Waaqayyoon kadhataa turre, geddaramaa dhufe. Kanaaf guyyaan kun guyyaa galataati, guyyaa gammachuuti. Baga Waaqayyo kanaan nu ga'e jedha hundumaan. Tole hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Ayyaa ta'e. Egaa daawwattoota keenya amma namoonni hundinuu konkolaataa seenaa jiru akkasumas sekuriitiin yookaan tikni nageenya biyyattii heddumminaan konkolaataa hiriirsanii jiru akkasumas ammoo poolisoonni biyyattii baay'eenis haaluma wal fakkaatuun ammoo FBI Federal Bureau Information kanneen jedhamanis bifa dhoksaa ta'een konkolaataa keessatti argamu nageenyummaa isaa eeguudhaan hawaasni Oromoo baay'inaanis argamaa jiru. Egaa akkuma argitan kun gamanaanis poolisootaa fi akkasumas sekuriitiiwwan hedduun kan tika nageenya. Egaa akkuma argitan kana simannaadhaaf imalaa jiru. Amma gara dirree xiyyaaraatti imalaa jiranii namoonni hedduun konkolaataa seenaa jiranii. Minisootaan yeroo jalqabaatiif seenaa hojjechaa jirti. Usmaan Haji Qaasim ni akkamitti ilaalta simannaa har'aa Dr. Abiy fi Pirezidaant Lammaa Magarsaa dabalatee jila isaanii? Simannaan nu simannu kuni simannaa gaariidha. Uummanni Oromoo asii bahee guddinaan simatutti jira. Gammachuu gaarii irraa qabna. Uummata Oromootiin hunda keessaniin baga gammaddan isiniin jenna. Asiin dura jara kana karaa nu keessummeessinuun akka biraa ture. Hadhaa ammoo qeerroo waan fiddeen uummanni Oromoo gabbayee waan mormateen jarri kun as dhufiinsaanii hinjifannoon jara hinjifannoo kenna jennee akka gaarii simatutti jirra. Baga gammaddan Oromoon, baga gammaddan Itoophiyaan illee isiniin jedha. Tole hedduu galatoomii ulfaadhu daawwattoota keenya. Egaa namoonni hedduun amma simannaadhaaf kan imalaa jiranii akkasumas dameentii kan nageenya Itoophiyaattis as keessatti argamu. Bohaarsitu mee ati maaltu si mul'ata simannaa kanaaf kun asitti gabaasuudhaaf dhufne gama keetii maal jetta daawwattoota keenya? Har'a gaahuna guyyaa har'aa ministeerri muummee biyya keenyaa gammachuudhaan uummanni Minisoota simachaa jiranii. Dur ammoo akka mormitaatti simachuu turanii har'a ammoo guyyaan ka addaati. Magaalaa Minisoota yookaan Oromiyaa xiqqoo bakka jaamtee beekamtutti uummanni magaalaa birootirraayis bakka adda addaatirraa dhufee gammachuudhaan Dr. Abiy fi Pirezidaantii Lammaa Magarsaa simachuudhaaf gammachuu fi qophiirra jira. Mee walumaan haa eegnu gaa. Egaa biyya Ameerikaa keessatti simannaan akkanaa yeroo jalqabaatii fi keessattuu mootummaa Itoophiyaa yeroo biyya kana dhufu uummanni akka mormitti isaan simachuu turanii amma garuu gammachuudhaan isaan simachuu kun hedduu waan addaa agarsiisa. Mee daawwattoota keenya agarsiisime akkamitti uummanni qophaa'uu jira.
egaa kun jaallee Jawaaris nu wajjin jiranii amma simachuudhaaf gara isaanii deemutti jirra. Come on.